Doctor Lemma Magarsa, Ethiopia winner to source now run. Submit to see the Ethiopian man or Modav. Yes. And in the Motani, Lucky Sumida Jeranina, Lucky Sus, Nawashish, Nawaran in Nani, Maratani Runjarinan, Namasamunsa Oromotae, Upolema Magarsada, Seenaa in Piragan, Kademanaman. Tari Moim Bekan Yote, one brother Uranda, Beku in Amana. Akami Susi Tauranda, is it the diplomatic approach? Has a diplomacy then Shaketre? Alota Oladema, Gagoto Korsura, Chechasam Fayada Manida, Sumida Malay Susi Taundando. Yes. Keessati Salbane, Keessati Makadum Fatif, Makasabadamne, Keessati Arabsamne, Empire Ethiopia, Yerose Oromov, Garita to Kulenjuru. Tari Oromon, Ethiopia, Bifahara, Tinyosi Jarante, Imorma Jerena Manun, Imormu, Garu, Akka Amazenjatuti. The approach is to maintain the old empire, the sick man of the Horny. It's a word Turkey as the sick man of Europe, Yadani, Ottoman Turkish Empire. The sick man of the Horny Malik Supuvadem, Juar Muhammad. Lo, why? Malifi. It should be dismantled. Yes. Digame, Bifaharatin, Ijaramu Abajara Empire, Ethiopia, Digame, Bifaharatin. If and if you say Mirka Oromo Kabajite, Finfine Oromotikana, Dr. Abiy Ahmed, Malif Finfine Oromotilane, Malifu Adwanu Gavatu, to divert the issue, Oromo, Asi Gamadali Nunjachura, Gamasana Ilali, Kanan ECT, Magala Kanagafadu Manini, Da Wanagorani, Barsisa, Million Old Raja Magafi Gafate. Why Abutamishani, why Afan Oromo, one Shifikan Disi, Gana Gam for Africa Bulchina Elani. Akamitin Tauranda, Gam Fabrica, Oromo Manase Yuns Refane. Let us first arrange our home. Manakenya, Jalkabas Refanu, Sanaboda, Biya Latif Taurandenya. Jalkaba issue Oromo has a Rajab. It is Jetchavaranjito Konisikaza. Kana Isangun Walani Chugamani, Yoron Kanakazu, Yari Asrajan Kunhunti Nibeku. Ben Johnson Jadama. It is such a high time when everybody stands under the eave of his house and sings what he pleases. Waiting on Yerona Mundub to Defi Manasa Baranta Manasajalabate, one is a Tivakate, Sirbaute, Farfana Vacate, Farfatu Yokan, Sirbura, Manana Majala, why Horn of Africa, why Mali? It is very stretching by one Fago, one Hidata. Oromo Dogo Gorsud Afi, system of Fayada Majura system. Mali Jenan Chartera AU, Yokin, the former OAU, 1964. Magala Cairo Timurte Famene Nanin, Maljani Mutesani, we maintain, respect the colonial boundary. Oromon Kenya Monjuru, Moyale Kenya Hanga, Nairobi Tinano kilometri Bashani, Oromo Wajra, Oromo Borana, of it Denyare, we can't. Tanzania gets Oromo Jirachuranda, Jiran, Uganda, Nijirun, what it takes Jaraman. Jarazana Kelemigo Churandanyara, how on earth, Akamit, in Dandenyu, one to the Jiran to Dange Satura, Gamba Africa Bulchina, Maloda, this is an illusion. One to the Abjuna Tivakada, Mekota Oromia Chimsadi, Yerosana Oromo Amaravis, Warakibao Jiwatane, Ethiopia, Hara, Ijaru, Yerokana, then in the Hone. Doctor Lemma Magarsa, Ethiopia winner to source now run. Submit about Susi, the Ethiopian man or Modav. Ashama kan jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kuni kan isinii darbaa jiru walabummaa miidiyaa yoo yaa jenne nageenyi badhaadhaa harka fuunee jirra akkam jirtan ramadaanni maal fakkaata ramadaanni gara fixuutti deemaa jirra waan hunda dura baga fayyaa taatanii baga nagaa taatanii ajandaan har'a irraa mari'achuuf deemnu koronan biyya Itoophiyaa keessatti maaliif Itoophiyaa keessatti lakkoofsi koronaa lakkoofsi namoota koronan qabaman maaf vaayirasii kanaan qabaman dabalaa deemaa jira maaf baay'ee dabale jidduu kana televizyiniin doktorri namni hedduun qabamee jira ka jedhu baay'ee haayistii ta'aa jira egaa labsiin Koloneel Abiy Ahmed labsanii booda isa dura doktoroonni jiran kun dhuguma doktora moo warri beeytee haala hedduu keessatti yeroo hedduu namoonni baratan
maalifi ogummaa isaaniitii fi dandeettii isaaniitiin uummata tajaajilaa jiran moo mootummaa tajaajilaa jiran kan jedhu irratti yaada akkasii irratti dubbachuu barbaadaa jechuudha. Kanaaf wanni amma irraa dubbachuudhaaf baay'ee na dirqisiise yookaan immoo akka nama tokkootti as bahee irraa dubbachuu barbaadu wantoota namoonni vaayirasii kanaan qabaman guyyaadhuma 3-2 jidduutti akka malee dabalee jira jechuudha. Isaa ol jechuudha. Deebisee akkuma Tedros Adhanom amma kan duraan hin dubbanne nama miliyoona 40 oltu qabamuu deema ka jedhu kaasee jira jechuudha innis. Kanaaf uummanni Oromoo wanni hubachuu qabu keessa koronaa guddaan Dr. Abiy yookaan immoo Colonel Abiy yookaan immoo paartii biltsiginnaa ta'uusaa biyya san keessatti uummanni Oromoo fi sabaaf sablammiin akka kana hin daganne jechuu barbaada. Sababiin isaatis gaafa addunyaan Chaayinaa irraa balbala cufatte ispoonsara godhanii uummanni akka dhumu godhanii sirna Minilikiif sirna Haile Sillaasee deebisuuf jecha akka dhukkubni kun biyya san seenu carraan akka banamee fi akka barbaadanitti filannoo yoo barbaadan geggeessanii yoo barbaadan hambisuu irratti waan kanaan dura itti qophaa'anii akkuma dhukkubni kun dhufeef tarsiimoo isaa qopheeffatanii waan turaniif jechuudha. So Abiy Ahmad Ali waan hojjechaa jiru kana keessatti yoo seerri jiraate seeran itti gaafatamuudhaaf deema. Seeran itti gaafachiifna. Yoo seerri jiraatee kan namni itti gaafatamu ta'e sigalee ilmi namaa ka gatii qabaa ilmi namaa beektee wannoo qabaa jiraachuu qaba jedhamee namoonni amana yoo jiraatan namichi kun beekaa uummata kana fixuuf jecha kan inni gochaa ture kanaa jechuudha. So kanaaf fakkeenya Chaayinaa godhatee kan irraa dubbachaa ture isa mataa isaati jechuudha. Har'a as deebi'ee doktoroonni achi keessa jiran akkamittiin mootummaadhaaf jecha uummata keessaa dhalatan uummata isaan jiraachise uummata isaan barsiise gibirri uummata irraa guuramu fiilmiin akkamittiin hojjetama kan jedhu kuni akka nama tokkootitti akka ilma Oromoo tokkootti wantoota ani jechuu barbaadu warri doktora fayyaa taatanii yookaan immoo qaama nagaarratti hojjetan doktorummaan bifa kanaan uummata kanaaf deemtamoo mootummaa Abiyyiif hojjettanii kan jedhu gaaffii hawaasa keessatti waan uumaa jiruuf kanarraa hatattamaan akka of deebistan isinin jenna. Duraan dursitanii maaliif dhoksitan? Mee Abiy Ahmad waa'ee koronaa gubbaarratti waan inni jedhe haa dhaggeeffatu. ኮሮና የማሸነፊያ መንገድ ብቸኛው መንገድ መደመርና ዲሲፕሊን መሆኑን ከዓለም መማር ተችሏል። So wanin jechaa jiru dhagaa jirtan jechuudha. Bilxiginnaadhaa fi koronaa wal qabachiisee nama dubbachaa ture jechuudha. Kuni diraamaa uummata keenya irratti hojjetame. Diraamaa hon jedhanii mootummaan kun hojjechaa ture jechuudha. So kanaaf amma namoonni qabamanii namoonni akkana ta'anii already waliigala Oromiyaa keessa kaffacaasaa turan mootummaatu nama bittinneessee qarshiidhaan ispoonsara Awustiraaliyaa irraa biyyoota adda addaa irraa akka dhukkubni kun seenu ka gochaa ture isa jechuudha. Har'aas bahee waa'ee koronaa bifa haaratiin akka namni kanaan dura hin dhageenyetti akka waan kanaan dura beektee akka kaleessa fi dheengadda dhufeetti haayestii godhanii lakkoofsa isaa ol dabarsanii uummanni akka waa'ee filannoo maaliif darba jedhee akka hin dubbanne uummanni waa'ee filannoo kana maaliif akkana gootan jedhee akka gaaffii hin kaafneef akkaataa uummata ittiin shororkeessanii fi uummata ittiin qorqabbii uummataa miidhan biyya sana ittiin demoralize godhan kana kan isaan hojjechaa jiran. So kanaafiyyuu wanni nuti jennu yoo jiraate koronaa guddaan Abiy Ahmad. Abiyyuu biyya san angoo kana gadhiisee uummata kanarraa yoo bu'e koronaa uummanni ofirraa ittisuu danda'a. Kan waraana bobbaasee dhukkuba kana caala waraanuma isaatu dhukkuba baatee deema. Waraanni Abiy irra caalan isaanii warra dhukkubsatan vaayirasii waraanni quba hin qabu. Otoo waraanni quba hin qabaatiin namoota vaayirasiin qabaman qabee fuudhee biyya keessa kan bittinneessaa jiru Abiy Ahmad. Sinigalee mana hidhaa keessatti nyaanni hin jiru, bishaan hin jiru, qaama dhiqachuun saamunaan hin jiru,
wayyaa uffatanii qaban kophee miilarraan qaban har'a qaallittii keessatti namoonni mana hidhaa keessatti jiran bifa kanaan jiran isaan ala bahanii alatti namni dhumaa jiraa jedhan sidi galee kanaaf wantoota kana uummanni Oromoo hubachuu qaba waan kana hawaasni Oromoo beekuu qaba yoo beeke immoo itti fayyadamee namoota koronaa guddaan Abiy Ahmed ta'uusaa akka hubattanii fi akka beektan barbaanna eega kana jenne booda wanni itti aanu yoo jiraate falli Oromoo furmaanni uummata Oromoof ka dhufu yoo ta'e waraana bilisummaa Oromoo bira qofa dhaabbachuudha Oromoo yeroon amma waraanni bilisummaa Oromoo sodaarraa kan ka'e filannoo kana geggeessuu dadhabuun filannoo kana beektee hin dabarsinaa filannoo kana akkana goonaa kan jedhamu kuni sodaadhuma woboorraan kan ka'e malee wanni biraa wanni isaanii beektee dhukkuba kanaaf jedhanii uummata kanaaf yaadanii uummanni kun akka hin duune uummata kanarraa dhalannee uummata kana nu jiraachisa jedhanii takkaa yaadanii sin beekan jedhanii sin beekan inni kan biraa ishuun kan biraa maalinni waa'ee obbo Lammaa Magarsaati waa'ee obbo Lammaa Magarsaa hidhamee jira Lammaa Magarsaa akkana ta'ee jira ishuun Oromoo waa'ee Lammaa Magarsaa ta'uu hin qabu ishuun uummata Oromoo waa'ee Lammaa Magarsaa ta'uun irra hin jiru Lammaa Magarsaa fedhu ajjeesan fedhu fannisan Oromoo qabsoosaa gara fuulduraatti oofudha Lammaa Magarsaa ijaaf gurra qabaa hin dhagahaa hin argaa hin deemaa hin nyaataa hin dhugaa Lammaa Magarsaa gara itti baqatu Keeniyaatti baqachuun isan barbaachisu har'a paaspoora kiyya harkaa fudhatanii soo kanaafiyyuu biyyaan bahuu dadhabee baqachuu hin danda'u jechuu hin qabu Lammaa Magarsaa halkan takkaan marroo biratti jaalsanyiifaan kiiloomeetirii 50-60 isaan irraa fagoo jiran jaalmarroo faa bira yoo gara dhiha Oromiyaa kiiloomeetirii 600-700 deemuu dadhabe jaal gollicha faa bira dhaquu dadhabe jaalsanyiin fi jaal bobbaas kiiloomeetirii 50 yookaan kiiloomeetirii 60 magaalaa Finfinnee irraa jiran anuu karaadhaan qopheessaaf yoo dhaqee harka ka kennatu ta'e jaalsanyii faatti dhaqee harka kennatee jaal bobbaas faatti harka kennatee ka inni beektee Abiyyi jalaana bilisoomuun barbaada harka kennachuun barbaada ka jedhu yoo ta'e anuu karaa nan banaaf kootu jennaan nagaan kootu jennaan haaloo sittiin qabannu waan ati gochaa turte uummata Oromootutu sirratti murteessa malee nu himiti nuti akka Oromootti of barii of ta'ii saba keetiif jecha wareegama barbaachisuu barbaadu yoo jiraatu kootu kafalii jennaan Abiy Lammaa Magarsaatiif waan inni tikeetii muratee biyya ormaatti xiyyaara taaksii maal waan barbaadu tokko hin qabu bakka inni jiruyyuu dhaqanii namoonni beekte Lammaa dhaqnee fuudhuu dandeenya Lammaa Magarsaa fedha qabaatee jennaan Lammaa Magarsaa qabsoo Oromootti amanee taanan Lammaa Magarsaa beekte Oromiyaan haa ijaaramtu yoo jedhe uummanni Oromoo ajjeecha fi hidhaan barattoota Oromoo fi daangaa Oromoo irratti halkanii qabeenyi Oromoo saamamuun haa dhaabbatu yoo ka jedhu ta'e Lammaa Magarsaa mana inni keessa jiru san loltuu inni walitti isaan marsanii eegansan otoo jiranii Lammaa Magarsaa achi keessaa baasuu dandeenya baasuu ni dandeenya dandeettii isaa itti qabna kanaaf innummaan ofaa qopheessu innummaan fedha isaa haa qabaatu innummaan haa amanu qabsoo Oromootti Oromiyaa walaboomuu qabdi ilmaan Oromoo biyya qabaachuu qabanii roorrifamuu hin qaban kan jedhee ka amanee yoo ta'e abbaa fedhe ka Finfinnee keessa jiru baasuu ni dandeenya Abiy amma waraana qabaa Eertiraarraa waraana fudhatee waraanni Eertiraan inni fidee dhufe kun hin beekna maal akka isaan hojjetan eessa akka isaan dhaabbatan ni beekna karra san qofarra akka namni ol hin seenne dhorkan malee magaalaa kana keessa maaltu gola isii ni beekna jechuudha magaalaa Finfinnee keessa gola isii keessa maal gochuu akka qabnu akkamittiin dandeettii akkamittiin akka achi keessaa isaan baasu ni beekna jechuudha kana yoo barbaade wanni guddaan Lammaa Magarsaatti ani dhaamu Lammaa Magarsaa hin rakkatee Lammaa Magarsaa hin hidhamee Lammaa Magarsaa hin ajjeefamee kana jechuurra gaaffii gabaabadhumatti waan salphaa ani dhaamu Lammaa Magarsaa yoo ka barbaadu ta'e naqunnamuu ni danda'a jaalmarroo faatti jaalsanyii faattiin dabalamaa dhaqeen harka isaan ittiin kennaa sigalee ani kana booda
maqaa kiyyaan daldalanii Oromoo ajjeesuun Oromoo hidhuun yaa hafu kajedhoote welcome jennaan jechuudha. Kanaaf uummanni keenya akkasitti hubachuu qabdan lammaa magarsaa biraanillee waan kana gahuu qabdan. So kanaafi corona guddaan ka amma filannoon hin ta'amoo hin ta'u filannoon waa'ee filannoo as deebinee wanni kanaan dura himnee jirra. Jowaar faatu filannoon hin jiraa jedhanii uummata Oromoo kiyyibaa turan malee ani walabummaan akka walabummaatti ofitti amanamummaadhaan waan natti mul'atu waan shirri Itoophiyaan uummata Oromoo irratti hojjette eega gaafa Itoophiyaan ijaaramte yookaan handhuuramteeti. Itoophiyaan ija kabadate Oromoo ajjeesu Itoophiyaan ijaan lafa hin argitu. Dhiigni Oromoo yoon dhangala'in lafeen Oromoo yoon boba'in Itoophiyaan deemuu hin dandeessu. Waraabessa lafti itti bari'e Itoophiyaa jechuun waraabessa lafti itti bari'e gara itti fiiguun beeku. Sigalee caakkadhaa fi mana nama addaan baaseen beeku. Nama isa fuuldura jiru hunda ciniinaa deema. Lubbuudha waan ta'eef balleessaa deema. Itoophiyaa jechuun akkasi. Sinigalee soo kanaafi Itoophiyaan uummata Oromoo ajjeeftu malee Oromoo saamtu malee takkaa jiraachuu hin dandeessu. Soo filannoon akka hin jirre achi keessatti afaan Oromoo afaan saayinsaawaa ta'a. Afaan Oromoo afaan biyyaa ta'eet ilmaan Oromoo ittiin baratanii afaan maajoritii ta'e akka afaan Swahili biyyi ja'a Afrikaa keessatti dubbatu. Afaan Oromoo kun akkasittiin bifa kanaan guddatee dagaaga jennee wanni nuti abdachaa fi yaadaa turre tokkollee hin jiru. Warri kanaan dura aktivistoonni OPDO waggaa tokkoon baranaa waan isaan jedhan miidiyaa irratti isinii dhiyeessan ture. Namoota garaa isaanii qofaaf jecha qarshii qofaaf jecha lammii ofii dabarsee kenne kaarra deebi'ee boo gaafa isaan waan isaan dhorkatan gaafa isaan fuula itti kennanii gaafa isaan xiinxaluun namni xiinsammuu qabu namni beektee waan Oromoo fi waan Oromiyaa yaadu fageessee laala fageessee yaada garaa ofii ilaalu Oromiyaa laala sigalee qabeenya ilaalu qabeenya Oromiyaa laala wanni hundumtuu Oromiyaa irratti rarra'a. Generationiin dhaloonni dhala kiyya qofa yookaan ijoolleen har'a of jalaa qabu kana qofa otoo hin taane ijoollee sigalee kana yaadet gara fuulduraatti uummata Oromoo wanni baasu maali Oromoo irra maaltu gahaa deema Oromoon kana yoo ta'e maal dhabaa deema maal argachaa deema ka jedhu irratti kanarratti yaannee hubannee irraa dubbanna. Warra qarshii nuu kennaniif dubbii irra sibinnee afaan damma dibannee otoo dhugaa jirtu beeknu dhugaa dhoksinee saba kana goyomsinee saba kana burjaajessinee kaa'u ijoollee waa hin beekne fi kanama waa beeku hunda fuuldura dhaabbannee ka waa beeku diina jenneeni Tigiree nafxanyaa bitamaa jenneeni ofiidhaa immoo hayyuu of godhanii doktora fi profeesara of godhanii qorattoota addunyaa of godhanii har'a akka fincaan gaalaa of duuba deebi'anii kan boohaa jiran miidiyaa irra isaan. Waraanni bilisummaa Oromoo kan dura arge kan dura waa hubate ka Oromiyaa beeku ka beektee Oromummaa qabu kan dhalootaaf yaadu duraan dursee akka filannoon hin jiru bare jaalmarroon dubbatee jira jaal gollichaa faanis dubbatanii jiran wanni kun waan kijibaat akka ta'e jaal sanyiin faan jaal bobbaas faa mari'atanii taa'anii maaltu deemaa jira maal gochuu qabna ka jedhuufi waan kaleessa aangoo qabachuu otoo aangoo qabachuu ta'e isaantu dura galee aangoo qabata sigalee aangoodhaaf otoo hin taane biyyaaf Oromiyaaf nuti yoo duunes yoo jiraannes biyya kana dhaloonni nagaan jiraachuu qabaadha. Oromiyaan kabajaa qabaachuu qabdi. Ilmi Oromoo kana booda ajjeefamee akka poostatitti manatti ergamuu qabudha. Kanaaf kan isaan dura bu'anii akkaataa Itoophiyaan seera fi sirni Itoophiyaan itti ijaaramte Oromoo hammataayi Oromoo hawwataayi Oromoo ija gaariitiin laalayi Oromoodhaaf qalbii gaarii qabaa yaada gaarii qabaa kan jedhu irratti yaadaniiti. Har'a wanni nuti kanaan dura abbootiin keenya dabarsan waan elemoofaan dabarsan waan jaarraffaa dabarsan waan waaqoffaa dabarsan waan haaji adamsaa doofaa dabarsan waan baarootumsaa dabarse waan badhoo dachaas dabarse hooggantoonni Oromoo waan magarsaa bariifaa dabarsan hunda isaanii yoo teenye laallu yaalii amma Jawaarfaa gochaa jiran kakaleessa beektee maraaraffaan godhan kakaleessa beektee warri karaa nagaatiin qabsoofna godhan jedhan kun sandaran godhan isaan warri kun arumaayyuu
aggressive ta'anii hojjechaa jiru. Warri akka baaroo tumsaafaa gara bal'eessa ta'anii hammataa ta'anii sabaaf sablammii ofitti qabanii saba hunda saba kibbaa keessaa saba xixiqqaa hunda hammatanii biyya kana jijjiirraa walqixxummaan haa dhufu sigalee namni hundinuu walqixa ta'ee jiraachuu qabaa jedhanii adda bilisummaa Oromoo keessas Maccaaf Tuulama keessas jaarmiyaa siyaasaa Oromoodhaan dhaabbate keessa sabaaf sablammiitu ture jechuudha. Kana yeroo jennu waan baaroon faan hojjetan waan badhoo dachaas faa hojjetan waan beeytee Haaji Adam Saaddoo faa hojjechaa turan kana of duuba deebinee sirriitti qo'achuu fi sirriitti qayyabachuu dadhabuu keenya. Maaliif qayyabachuu dadhabna? Rakkoo amma jiru qarshii kanan nu fuuldura jira kanattu daawwachuu dadhabne. Konkolaataa nutti agarsiisan. Fooqii nutti agarsiisan. Soo kanaaf waan kana akka dagannu taane. Qabsoo Oromoo keessatti yoo kanaan dura baaroon faan sabaaf sablammii warra kibbaa Guraageen keessa ka jiru yoo ta'e har'a yeroo ammaa kana keessatti paartii Oromoon Oromiyaa ijaarra jedhu keessa hin jira yoo jenne hin jiru. Maaliif Oromoo qofa isaanuu dhumne isaanuu waamichan godhe garuu addi bilisummaa Oromoo kan abbootiin keenya elemoo qilxuufaa jaarraa abbaa gadaafaa ka keessatti hirmaachaa turan sabaaf sablammii illee ofitti hammatanii turan. Sabaaf sablammii warra kibbaaf warra dhihaa hunda hammatanii turan. Wanni isaan hammataniif maali? Badhina, beekumsa, obsa qabaachuu isaanii. Har'a warri har'a jiru kun warra sanirraa caalaa dandeettii akka hin qabne ofitti himuu dadhabuu isaati. Dandeettiin nuti qabnu isaanii olidhaa jedhanii warra yaadan. Maaliif waan iPhone fi smartphone biyya ta'anii Ameerikaa daawwataniif. Waan beektee Ameerikaa ta'anii biyya keessatti bilbilanii namaa wajjin haasa'aniif dandeettii isaan caala qabna jedhanii yaadaa turan. Haa ta'u malee dandeettii sun waan moderni godhe malee hanga sanii hin ga'u. Sigalee wanni biyya Ameerikaa fi biyya keessa ta'anii sekondii tokkoo fi daqiiqaa tokko jidduutti walitti haasa'an. Ijaarsa biyyaa irratti sammuu namaa xiinsammuu amansiisuu irratti tokko ta'aa hin jiru. So kanaaf warra karaa abbootiin keenya irra ture san qofatu haqaa dhugaadha. Isaantu hammataadha. Isaantu hayyuudha. Isaantu kara nagaati waa hunda yaale. Isaan caala hin dandeenyu. Kana hubachuu qaba uummanni. Eega kana hubatee booda qabsoo isaa gara fuulduraatti oofu. Sigalee so kanarraan kana fe amma azbahanii filannoon maali fulbaana 30 booda wannoon hin jiru mootummaan hin jiru piippiin hin dhumu piippiin qawwee qabaa jira. Qawwee sitti qabaa jira. Maal fiddaati wanni ati fiduu dandeessu jira. Wanni ati fiduu dandeessu jira. Wareegama bilaashitti kafaluuf of qopheessitee yoo teesse malee. Yoo wareegama yoo isaa si ajjeesan manatti dhufanii kan si ajjeesan teessee du'a eeggachuu ta'e malee wanni amma tokkollee wanni godhamu jiru. Yoo waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatan ka qawweessitti dhufu qawween itti deemta. Sigalee kan taa'isitti haasa'uu barbaadu koottuu hin haasoftamaa yaada maalii qabdaa jettaan. Kanaafi wanni qawween kabajaa uummata Oromootti horu wanni abbootiin keenya karaa qawweetiin malee mirgi Oromoo Oromiyaan kabajamuu hin dandeessu kan jedhaniifis kanaafi. Wanta biraa waan addaa hin jiru kana keessa. Isa kanaafuu uummanni keenya eega kana hubattanii booda eega kana bartanii booda amma kana booda filannoo boodatti otoo filannoo booda qabsoodha of qopheessuu otoo hin taane ammaa kaafnee of qopheessuu danda'uu qabna. Ammaa baafnee tarsiimoo lolaa kaayachuu danda'uu qabna. Waraanni leenjifamuu qaba. Warri filannoon hin jiru yoo jedhe daayirekshinii biraa oopshinii furmaata bira kaa'uu qaba. Fakkeenyaaf Jawaar faa gad bahanii fulbaana booda mootummaan hin jiru jedhan. So maaltu deema san booda maali filannoon nuti qabnu maali? Filannoon nuti qabnu maali? Furmaanni uummata rakkoo uummatatti manii yoo furmaata biran kaayin Oromooni wanni inni taa'ee eeggachaa jiru maali? Mootummaa biyya alaatirraa qawwee fudhatee nafxanyaa ijaaree Oromoo irratti waraana banee manatti nama ajjeesaa jiru. Ibsaa namarraa kutaa jiru. Bishaan namarraa kutaa jiru. Kan nuti irraa kutuu marre kan isaan nurraa kutan. Silaa ka Oromoon irraa kutuu maletu
isaantu deebi'ee nurraa kutaa jira ibsaas bishaanis bishaan eessaa dhufa oromiyaa keessa ibsaan eessaa dhufa oromiyaa keessa irratti dhaamsan ilmaan oromoo irratti dhaamsan maqalee irratti dhaamaan jiru gondar irratti dhaamaan jiru sigalee wanni dhaamaa jiru lafa oromiyaa keessatti jechuudha roorrifamuu ajjeefamuu kana uummanni oromoo beekuu qaba qabeenya keetiif lafa keetirraa bishaan dallaa kee jala yaa'u sirraa dhaamsanii yoo bishaan kana sirraa cufanii yoo ati dheebuudhaan duutu dheebuudhaan ilmoon teessi jalatti hiraarfamtu ibsaa mana kee duubaa beektee mana kee duubaa maddu yoo beektee ibsaa sirratti dhaamsanii akkatti waa hojjetattee nyaattu dhabde kana ati amma mootummaa kana akkamittiin kara nagaatti deebi'aa mootummaan kuni filannoo ni fidaa jettee wanna irraa eeggattu maali ofiifuu kan keeti qabeenya keeti bar silaasituu yoo ati waa kiyya kabajuu dadhabde mirga kiyya kabajuu dadhabde sirraa inni abaa kuni lafa kiyya bishaan kiyya ibsaa kiyya jettee ka dubbachuu qabu silaa oromoo silaa beektee uummata kana ammoo faallaa kana isaan deebi'anii ibsaa fi bishaan uummata irraa kutanii uummata hiraarsaa jiran magaalaa Gincii keessatti bishaan jira hin jiru abaawoon sinii hafidu jedhanii uummata dorsaa uummata onnoo gochaa jiran kana hunda bishaan sun eessaa dhufa maqalee irraa dhufe gondor irraa dhufe kana oromoon ofitti himuu dadhabuudha oromoon kana wallaaluu dadhabuudha paartiin siyaasaa oromoo kanaaf furmaata maalii qaba maalinni furmaanni oromoo fulbaada booda okay filannoon hin jiru okay maal gochuudha furmaata bira kaa'anii hin keenya so kanaafu uummanni keenya wanni isinii dhaamnu gara waraana bilisummaa oromoo deema gara abaa'oo dhaqa amma kaasaa har'aa kaasaa boruu kaasaa leenjifama qawwee bitadha mana keessanitti teessanii du'an eeggatina bishaan keessa bishaan dallaa keessan jala yaa'u kan namni dhufee kan beeytee afaan keessan hin beeyne ka aadaa keessan hin beeyne bishaan isinirraa cufee mee namni tokko gadaa ba'u kan isiniin jedhu ofirraa dhorkuu danda'a ibsaa mana kee duuba darbee gondorii fi maqaleetti dhaqee ibsu ka ati halkan guutuu guyyaa fi halkan dukkana keessa jiraattu kan beektee warri bakka bishaan hin jirre bakka ibsaan hin jirre kun sa'aatii 24 ifeefii jiraatu kana itti yaaduu sirra jira gabbaatee kan mana kiyyaaf hin taane kan ijoollee kiyyaaf hin taane hin ta'uu jettee irraa kutuu danda'uu qabda irraa dhaabuu danda'uu qabda sigala gaafa sani paarlaamaa keessatti namni bakka si bu'ee paarlaamaa keessa taa'u hin ta'uu wanni kun saba keenyaaf hin ta'u gaafa jedhe gaafa san sagalee qaba namichi gaafa san namichas ni sodaatan uummatas ni kabajan wanni isaan amma lammaafaa jawaarfaa daawudfaa eenyu maraaraafaa doorsisaa jiraniif uummanni ri'aakshinii agarsiisaa jiru sigale qabeenya oromoo warri bakka bu'ee warri uummata oromootiif furmaata fiduudhaaf uummata oromoof jijjiiramni argamuu qaba oromoon barachuu qaba warri jedhe wanni sodaatamuu dadhabaniif waan uummata keenya qabeenya uummata keenyaa gaafa isaan bishaan kana dhaamsanii uummata beektee dheebuu oolchan gaafa isaan callisan indee lafa keenyaa baheemu otoo jedhani silaa akkas hin ta'u jechuudha fakkeenyaaf koronaa har'a isaantu nutti fide koronaa kan nutti fide xiyyaara Itoophiyaati xiyyaarri Itoophiyaa waa'ee galiisaa galiin nurraa hir'atee hin kasarree jedhe malee lubbuu namaan nurraa bade hin jenne saba keenya miidhamaa hin jenne sigala ikoonomii keenya gadi bu'aa ikoonomii keenyatu xiqqaachaa deemaa isaan waa'ee jireenya mataa isaanii yaadan waa'ee lubbuu hawaasa kanaa hin qaban waa'ee biyyi kun yoo jiraat uummanni kun yoo jiraat xiyyaara kana kan biraa kudhan bituu dandeenya birrii nama dhabame kun yoo uummanni hojjete biliyooniif tiriliyoonii lakkaa'uu dandeenya dabalataan fiduu dandeenya ka jedhan takkaa'uu isaan sammuu isaanii keessaan qaban soo kanaaf uummanni keenya kana hubachuu qaba koronaa guddaan koronaa hamaan mootummaa amma jiru kana mootummaallee miti garee maafiyaa garee shiftaa kanaaf warra kana uummanni oromoo beekuu danda'uu qaba biyya alaa kana keessatti namoonni isaan walitti qaban hundi isaanii nama biyya ofii otoo hin nama jedhu otoo hin taane nama garaa ofii jedhu nama garaa kiyya jedhu
sigale garaa isaa bira naman dabarre nama waa'ee Oromoo takkaa'u quba hin qaban mana isaa yoo dhaqxe waan Oromoo tokko ka Oromoo ibsu waan hin jirre warra kana doktora profeesara maaloo jedhanii gadi baasanii uummata Oromootti wanno godhan sigale namni bakka jiru irratti Oromoo ta'uu kiyya kan na ibsu waan narraa dubbatu tokko jiraachuu qaba sigala Oromoo ta'uu kiyyaaf afaan kiyya qofa otoo hin taane adeemsi kiyyaa fi taa'umsi kiyya waan Oromoo ibsuu danda'uu qaba ciisichi kiyya waan Oromoo ibsuu danda'uu qaba nyaachi kiyya waan Oromoo ta'uu ibsuu qaba kanaaf Oromoo jedhamee yeroo waamamu afaanuma qofa waan dubbatan qofaa miti huccuu kee afaan kee yeroo jedhu haasaa ati dubbattu aadaan ati itti beektee akkaataa itti namaatti haasoftu safuu ati qabdu sigale uffanni kee ka beektee aadaa sanii wal fakkaatu saba sanii wal fakkaatu saba saniin beektee madaallamu ta'uu danda'uu qaba kana warra hin qabnetu har'a gabbahanii miidiyaa irratti as baasanii ummata Oromoo doktora profeesara waa'ee koronaa nutti himan waa'ee koronaa akkana godhan jedhanii kan isaan haasaan namoota takkaa'uu namoonni kun Oromoon biyya lafaarra jiraachuu warra hin beekne yoo dhugaa isinitti yoo dhugaa dubbachuu ta'e namoonni isaan miidiyaa irratti dhiyeessan kun namuma Oromoon bakka jiru iyyuu hin beekne waa'ee Oromoo iyyuu hin haasaan isaan waa'ee Minilikii fi waa'ee Haile Sillaasiiti waan isaan haasaan so kanan jechuu barbaada egaa wanni guddaan uummanni Oromoo kana keessa qayyabachuuf hubachuu qabu koronaa guddaan Abiy Ahmad Aliiti koronaan uummata Oromoo balleessuuf deemu uummata Oromoo lafarraa fixuu deemu Abiy qawwee malee Abiy achirraa ka'uu hin deemu sinigale warri qabsoo Oromoo hubattan namoonni peejii kiyya jala jirtan please yeroo hundumaa akkaataa qabsoon kun jijjiiramni kun itti xalafamaa jiru waan beeytee bara dargii keessa ta'e obbo Tolchaa Wagii jala bu'anii yeroodhaan barreessanii uummata Oromoodhaaf jeneraalonni Oromoo meeqa akka du'e akkatti Tafarii Bantii du'e wantoota isaan hojjetan hunda san irra deebi'aatii feesbuukii isaa jala dhaqaa laala maaltu akka ta'e qabsoon Oromoo akkamitti achi buutee Oromoon dhiiga isaa dhangalaasee lafee isaa cabsee akkamitti nafxanyaan akka harkaa fudhatte biddeena qophaa sigale Oromoon afaan ittiin afaan keessa godhachuu dadhabee afaan irraa buusanii akkatti isaan fudhatanii uummata Oromoo ittiin fixan ammas sanumatu hojjetame so kanaafi qabsoon keenya gara fuulduraatti haa deemu qabsoon keenya beektee Oromoon amma waa'ee filannoo jedhee gurra kennuu qabu waa'ee lammaa jedhee gurra kennuu qabu even waa'ee Jawaar jedhee ifa gurra kennuu qabu Oromoon Jawaar amma nama beektee waa dubbachuu dubbiin furmaata fidam Jawaar yeroo Ameerikaa ture qeerroodhaan karaa cufaa jechuu ni ture har'a cufaa jechuu hin danda'u dhugaan isinitti himaa miti wallahi jechuu hin danda'u karaa cufaa jechuun taasaa hin danda'u arraba kiyya mura hin jedhu ka mana hidhaa jira akkamittedha mana hidhaa jira jechuu hin danda'u filannoo geggeessadha yoo akkana gochuu baattan gaariidha gorsa kenna taa'e ammayyuu Jawaar Abiyyi faa gorsaa jira ammayyuu har'a kana dhaggeeffadheetiin jira waan Jawaar jechaa jiru ani Jawaarii wannin jibbu keessa wannin Jawaarin balaaleffadhu keessa qabsoon Oromoo otoo beektee ajjeechan isaa qawween nun barbaachisu otoo jedhu ajjeechan akkasittiin irratti geggeeffamee na ajjeesuuf jedhee kan uummata Oromootti himeyyuu otoo jiru hammallee taa'ee Abiyyiin gorsa ammallee wanni inni godhu akka Abiyyi gorfamuu fi karaa Abiyyi irratti qajeelu hojjechaa jira malee karaa Oromiyaan itti walaba taatu gochaa hin jiru as deebi'ii kana godhii maal namni barre yoo qaama dadhabbina keetiitti himte hin sirreeffata Oromoo dhaloota Oromoo qaruu qaba Oromooni hiree ofii murteeffannaa isaa qabaachuu qabaadha waa'ee dadhabbina mootummaa kana tasuma kaasuun qabu akkamitti goolii galchitam taphattoonni kubbaa miilaa yoo beektee kara kanaan cufi asirraa kubbaa sitti dhufee jira dhaqaa qabaa hojjette akkamitti namni dabarsee goolii galcha ati garee nama deeggaraa taate
jabaadhu achirraan bira darbii akkana godhi jettaan malee isa bira jara warra beeytee faallaa walitti taphatan saniin lakkii ati akkana godhini kan akkana gochaa jirta yoo kana goote irra gaariidha jettee wanni itti himtu hin jirtu jechuudha. Injifachuu hin dandeessu. Injifachuudhaaf qaama dadhabbina isaanii karaa isaan fiiguu hin dandeenye, karaa isaan tarkaanfachuu hin dandeenye, karaa isaan utaaluu hin dandeenye, karaa saniin itti seenteti cirtee keessaa baata goolii itti galchitaa jechuudha. Gaafa san injifattee as baata jechuudha. Ati teessee filannoo gochuu qabanii dirqama mootummaan hin jiru. Okay, isaan haa gochuu baatanii haa godhan maal nu dhibe? Waan hojjennu hojjechuu danda'udha. Oromoo ijaarramii, Oromoo hidhadhu, sigalee Oromoo mirga kee dabarsitee hin kennin, ciistee hin bulin, sigalee qabeenya kee irratti abbaa ta'e, biyya kee irratti abbaa ta'e. Kana wanni Oromoo barbaachisu. Istiraateejiin Oromoo mootummaan akkana gochuu irra ture. Mootummaan akkana gochuu qaba. Kuni mannummaan ati mormituu mootummaa taate maali? Mee wannummaan ati achi otoo si filanii ati fi namichi sun maal garaagarummaa qabda? Waan ati nan godhettu inni si dura inni aangoorra jira. Inni qarshii qaba. Inni waraana qaba. Gochuu danda'a. So wanni ati morkaa dhaaba kanaa taate maaliidhaan? Kanuma naa hima. Kanuma naa deebisa. Sigalee Jawaar yeroo haasa'u har'a gorsa Abiyyi nama guddaa nama hangafa keessaa. Abiyyi waan doomaa ta'eef. Abiyyi beektee waan sammuunsaa dandeettii hin qabaanneef. Abiyyi beektee waan sammuusaa inni waan biyya san Abiyyi biyya bulchaa hin jiru baay'ee nafxanyoota bulchaa jira. Maaliif afaan Oromoon beekan Jawaar amma afaan Amaaraatiin baay'ee dubbatu. Rakkoo guddaan jiru. Waan Abiyyi jedhe nafxanyaa biratti fudhatama waan hin qabneef Jawaar immoo afaan Amaaraatiin otoo dubbate waan Jawaar jedhu kana hoo godhan bar wanni godhamu hin jiru. Wanni ta'u hin jiru beek. Wanni ta'u namni tokko mootummaan seeran biyya bulchaa jira, karaan qajeelee jira. So kanaafiyyuu isaa waggaa 100 taa'uu danda'an. Waggaa 5 waggaa tokko waggaa ji'a waggaa tokko nuti amma nutti baay'ate jennu kana waggaa 100 duwwaa lamatti dabalanii waggaa 100 godhachuu danda'u. Waggaa 100 godhachuu danda'u. Maaliif dadhabbina isaanii hin teessaan sirreessan ka'a. Kanaafuu qaama dadhabbina isaanii san beekuu danda'uu qabna. Qaama dadhabbina isaanii sanitti goolii galchuu danda'uu qabna. Jawaar kanarraa ni dhaabbata. Gaafa san karaa Oromoo irra jirtaa jedhee tan deeggara. Gaafa san qabsoo Oromoo jabeessaa jirtaa jedhee tan deeggara. Sigalee takkaa Elemoo Qilxuutii Hayila Sillaasee gorsee jira yookaan immoo qaamni dadhabbinaa Hayila Sillaaseen bar otoo mana barumsaa bane nuti silaa qabsoo kana ni dhiibnaa ka jedhu seenaa qabsoo Oromoo keessatti kan barreeffames kan odeeffames hin jiru. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti beektee yoo filannoo hin geggeessin Hayila Sillaasee kana ni buufnaa Hayila Sillaaseen kana gochuu qaba jedhanii baaroo tumsaa wanni godhe hin jiru. Wanni isaan beektee mootummaa Hayila Sillaasees mootummaa Dargiis wanni isaan gorsan hin jiru. Mirgi Oromoo kabajamuu qabaadha. Abbaan lafaa Oromoo lafa isaa irratti abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'uu qabaadha. Mareet laaraashuu jedhan malee mootummaan lakki akkana gochuu hin qabu. Lakki mootummaan filannoo gaggeessuu qaba. Lakki mootummaa kana mootummaa gorsita bar. Gorsite maali wanni ati jijjiirtu. Ofii keetii achi teessee taasisee dubbachuuf hoo jette malee mootummaan si dhagahee yaada keessirraa fuudhee hoo kawa si jijjiiru ta'e maal gochuu atuu aangoodhaaf dorgomaa fi wannoo taatare. Akkamitti dorgomaa taata. Kanaaf yeroo hundumaa wanni Jawaar warri Jawaar jaalattan warri garee Jawaar taatan Jawaarizimii warri qabdan wanni isin dhaamnu isin amma tokkoffaa qabsoo Oromoo kana keessatti kan qabsoo Oromoo baxabbaxaa jiru duraa fi fuuldura wallaalchisaa jiru tokkoffaa number 1 Jawaar number 1 Jawaar number 2 Lammaa Magarsaati. Warri qabsoo Oromoo baxabbaxaa jiru. Sigalee qabsoon Oromoo akka boora'u Oromoon beekteef duraa fi fuulduratti deemuu kan wallaalchisaa jiru jarra kana. Jawaar Abiyyiin gorsee laphee kana beektee qoma Abiyyii kana fuudhee qoma leencaa godhee leencarra dabarsee arba godhee arbi beektee amma kana booda ati arba jedheen Abiyyiidhaan jedha beek ati arba namni si danda'u hin jiru irra ciistee jennaan namuu si jala jira namni ol si kaasu namni ofirraa si kaasu hin jiru jedheen.
gaafa abiyyiin ani arbaa jennaan ati arbaa bar jedheen ati arbaa bar amma abaa'oo dhabamsiis kafaa'oo dhabamsiis waa hunda dhabamsiis amma ati arbaa jedheettiin ohoo jedheen eegan arba ta'e jedheen laal eegan ani arba ta'e sumarran ciisee laalaa jedheen si galee laal kan inni Jawaar abaa'oo irra ciisi kafaa'oo irra ciisi kan inni jedhee ati arba ofirraa si kaasuu hin danda'ani jara kana beektee ajjeeftee yookaan hiitee addunyaan si wannoo jechuun akkuma arbaatitti irra ciisii irruma ciisi gadi ciise den akkas taatee jennaan jedhen akkas taatee jennaan mee yaa Jawaar keenya gadi taa'ii sumarran ciisaa jedhee Jawaar irra ciise Jawaar irra ciisee Jawaaram arba jalaa iyyaa jira si galee arba jala ciisee iyyaa jira narraa ol ka'ii adaraa kee narraa ka'ii jechaanii jira so wanni amma Jawaar gabbahee kana ta'uu qabaa san ta'uu qaba jedhu kana hubannoo Jawaar akka hin qabne Jawaar beektee emotionii haasa Jawaar tokkoffaa maalifi waa amanuu si galee waa amanuu poolisii waraanni lammaa amanee poolisii Oromiyaa amanee poolisiin Oromiyaa kana ka'uu danda'a bakka kanarraa kaasuu dandahanii lammaan illee bakka kanaa ka'uu danda'a angoo kana gadhiisuu danda'a so wanni nuti lafarratti qabnu jiraachuu qaba jedhee hin yaadne nam waraana poolisii Oromiyaatitu woboodha jechaa ture kan Jawaarin ajjeesuuf itti dhaqeeyyuu poolisii Oromiyaati so kanaafu wanni godhamu maal reem jira wanta kana deebisuu danda'ani kanaaf akka Jawaar Abiy Ahmed nama beeytee illeetti irraa kaasee leenca godhe leenca irraa arba godhe guddisee Abiyyi kanaafi har'a beeytee naqabaa na gadhiisa ana malee namni hin jiru waraana kiyya malee waraanni biraa hin jiru humna jabaa qabna tarkaanfii fudhachuuf qophoofnee jirra xummurree jirra birmadummaa Itoophiyaadhaaf nama kamii wajjiniinuu hin haasofnu mootummaa kana riifoormii goone malee mootummaan ce'umsaa hin ijaaramu kan jechu akka jedhu kan taasise sadarkaa tokkoffaa irratti jecha Jawaar waan Jawaar waggaa 5 waggaa 6 hojjechaa ture wallaale Jawaar waan inni nama barsiiseetti waan ofii isaatii barsiise san irra deebi'ee maalan barsiisee jedhee hubachuu wallaale si galee har'a deebi'eeti miidiyaa irra taa'ee qabsoo kana bar qeerrootu fidee paarlaamaa miti kan murteessee uummata Oromootitu dhiiga isaatii fi lafee isaatiif fide jedhee analaayiz gochaa jira ani immoo Jawaarin gaafa analaayiz godhu reefu riibaa ka'aa si galee Jawaar reefu galaafii jira reefu waa hubachaa jira already namni kun jecha kanaan wal fakkaatu waan oliiqaa dingilii jedhe oliiqaa dingil maal jedhe waan teenyeefannin dhaabbannee ijaajjinee gabbuusuu dadhabnee si galee taa'anii akka salphaatti waan fannisan Jawaar Abiyyi illeetti lafarraa hanga ishiin ol fagaattu argitanii miti lafarraa hanga ishiin ol fagaattu dheerina qabdi Jawaar gaafa Abiy Ahmed ati leencaa jedheen gaafa ati itti aansee ati arbaa jedheen si galee ati arbaa waan irra ciiste hunda namni si jala xiixu hin jiru jedheen so har'a Abiy Ahmed ani arba ta'uu kiyya mirkaneessuun qaba Jawaar irratti jedhee kaa godhe wanni siyaasaa kaalkuleeshinii gaara buusanii gaara bahanii wanni nama yaachisu tokko hin jiru kanaafi qoreen kan biraa maalinni qoreen dhaaban no qaaranii harkaan dhaaban deebiseen nama gubaa jedhe Oromoon corqaa jedhanii naannoo keenyatti yookaan immoo qaccee jedha warri Hararge kana hundayyuu wanni kana kaasaa jiru waan har'a amma Abiy Ahmed gochaa jiru kana yoo taa'ee ilaalu yoon taa'ee xiinxalu yoo inni beektee amma koronaa kana daqiiqaa jidduutti koronaan dabalee jira dafaa hima lakkoofsi nama dabalamee namoonni qabame hunduu at least yoo namni 400 marame kana booda namni 200 nama koronaa qabu jettanii gabaasu sinirra jira si galee
So kanaafi rakkina koronaa kana jabeessinee uummata hirriba dhorkinee akka namni gadi hin baane akka namni oli gadi bahee waa dubbachuu hin dandeenye mormuu hin dandeenye uummata kana shororkeessuu qabna uummata kana beeytee qorqabbii isaa mana keessatti televizyinii irraa waan namni du'e namni qabamee malee hin odeessinaadha gaazexeessitoota fuudhee doktoroota fuudhee kaameraa jala dhaabanii namoonni akka waan kana dabarsan godhan gama tokkoon dhukkubarraa of eeggannoodha gama tokkoon garuu qorqabbii kee keessa akka ati gadi baatee hin falmanne waraana caalaa kasi ittisu waraana qawwee ala dhaabbatee nama karaarri akka namni karaarra hin deemne dhoorkusaan caala waraanni isaa guddaan koronaa ta'ee argame jechuudha. Sigalee kaameraa kanatu waraana ta'e jechuudha. Kaameraan ani fuuldura taa'ee isinitti haasaa jiru kun akka nama waraana nama qalu asuma keessa taa'ee sammuu kee laal amansiisee ati hin duuta yoo manaa gadi baate dhukkubni kun si qaba achi hin naqin kana hin godhin manuma keessa taa'ee siin jedha. Maal nyaattaa maal dhugdaa maal uffattaa kiraayii manaa qabdaa ijoollee qabdaa wanni isa galchu hin jiru wanni isa laallatu hin jiru. Sigalee wanni inni guddaan mana taa'ee sitti haasa'u kaameraa kana duuba taa'ee sitti haasa'u bakka manaa gadi hin bahinidha yoo manaa gadi baate ni duuta umuriin qabduudha ijoollee ta'e guddifadhu lubbuu kee jiraatis kana wanni isaan siin jedhan akka mootummaatti dhaloonni har'a biyya Kuweetii fi biyya Beerut keessatti ilmaan Oromoo rakkachaa jiraniif eega dhukkuba kanaaf uummata kanaaf labsiin hatattamaa labsame emerjensiin xiyyaaraa dhaqee lammii kana qe'ee isaanitti biyya isaanitti deebisumaaf dhabame. Paarlaamaanii state of emergency yookaan labsii hatattamaa kan murteesse lammii isaa kan biyya alaatti rakkachaa jiruu fi dararamaa jiru sanuu shamarran dubartoota kanaaf maaf sagalee ta'uu dadhabe. Paartiin siyaasaa Oromoo paartiin siyaasaa biyya san keessa jiru kan waa'ee labsii hatattamaa kana dubbate maalifi ilmaan saba kanaa yookaan immoo ilmaan Oromoo fi ilmaan sabaaf sablammii kan biyya alaa jiran kun lammii keenya xiyyaarri ergamee fuudhuu qabaa jedhanii maaf hin dubbanne lubbuu namaa lama nama gosa lama jira biyya lama jira kana hundi keenya hubachuu danda'uu qabna jechuudha. So wanni isaan koronaa waraana ajajaniif wanni isaanii waan kan hojjetaniif diraamaan isaan gochaa jiran filannoon akka hin geggeeffamne biyyi waraanaan akka itti fuftu sirni dargii akka deebi'ee dhufu Mangistuu Hayilamaariyaam jedhee jira indeessa'u taqaaraanii paartii gaabbizaal jedhe namni akkamitti morkotaa ofii koottaa jedhee morkotaa ofii simatan akkamitti carraa kennaaf jedha maal jechuudha. Kanaaf waanuma gabaabatti paarlaamaan biyya san keessa taa'ee ati bar labsiin hatattamaa barbaachisaadha. Jawaarfaa waan kana dubbataa jiran Jawaar feesbuukii isaa irratti nama meeqatu itti erge ijoolleen biyya Kuweetii keessatti kan rakkachaa jirtu kan Beerutii keessatti rakkachaa jiran nama lama nama sadii namni tokko du'e jedhanii nafxanyoonni du'e jedhanii Finfinnee keessatti taakkaleen faani doogayii dhaqaa jiranii miti. Namni yoo du'e nafxanyaa yoo du'e namni 15 namni 20 beela'e jedhanii kan zayitii baatanii deemanii miti. Nama 100 maallaqaa'u 1000 maallaqaa'u kan biyya Beerut keessatti rakkachaa jiru nama xiyyaara lama guutu xiyyaara 3 nama ta'u har'a yeroo isaan rakkatanii rakkoo hamaa keessa jiran. Amma uummanni kun biyyatti galee mootummaa qabnaa biyya qabna jechuu danda'a. Nama akka kosiitti yookaan immoo akka harree duutetti lammii isaa biyya alaa keessatti kan namni ajjeesu kan namni baasee balbalatti cufate otoo laalaa jiru imbaasiin jira dippiloomaasii qabna kun eessaa hojjetanii amma eessa jiran paartii siyaasaa biyya alaa kanarra deemanii nu gargaara qarshii nu buusa nu bira dhaabbadhaa biyya ijaarra kan isaan jedhan. Dhaloonni gaafa biyya alaatti rakkachaa jiru daasporaa yeroo akkasitti rakkoon hamaan irra ga'u yoom dubbatan paarlaamaan warri Oromoo bakka bu'an paartii siyaasaa Oromoo lammiin Oromoo biyya Saawud Arabiyaa keessatti ajjeefamaa jiruuf rakkachaa jiru biyya Yamanii keessatti viidiyoo argaa jiran
paarlaamaan biyya sanii maaliif ijoolleen keenya baqatanii bahan? Sababii guddaan maal? Riisarchii qopheessaa. Qormaanni haa geggeeffamu. Biyya kana yoo dhaloonni keessaa bahe eewutti dhiisna. Eewun nu harkaa fuudha yoom jedhanii dubbatan. Isaanii marcuma irra taa'an san qofa oo'ifachuudha. Qarshii mindaa argatan san qofa ji'a ji'aan fudhachuudha. Namni bahee, namni galee, du'ee, san bira darbee Baalee keessatti kana waggaa ameeqa guutuurraa dubbachaa ture. OMN kaleessa moo yoom irraa dubbachaa ture. Waan Baalee keessatti uummanni Baalee keessa jiru. Si galee uummanni Baalee kan beela'ee hin beekne, kan dheebotee hin beekne, kan gadadoo argee hin beekne, uummata tuulamaa qubachiisee kumaatamaan kan wajjiniin jiraachaa ture. Rakkoon uummata Baalee ukkaanfameeti. Boolla keessaa nama beekee boolla keessaa iyyuu ta'an namni isaan dhaga'u dhabe. Kaameraan gara isaanii gara uummata saniitti gadi bu'ee ilaalu hin jiru. Yoo waraabame caqqadamee dhooqa. Waa'ee Lammaa Magarsaa ka TV irratti as baasuu didanii OMN OBN gabaasuu didee jedhanii waa'ee Lammaa Magarsaa tokkichaa jedhan. Namni kumaatamaan lakkaa'amu Baalee keessatti ijoolleen mana barumsaa dhabdee, dubartiin bakka itti deessu dhabdee, namni bakka itti mataasaa kana bakka godhatu dhabee kan namni beekee carqii sharaa walitti hidhee carqii keessa rafaa jiru. Ilma namaa warra kanaaf sagaleen hin ta'amu. Lammaa fooqii fi konkolaataan ajjabamee deemuuf Oromoon gabbahee iyyaa jira. Jawaar beektee har'a konkolaataa yaabbatee ganama galgala namni fuuldura dhaabbatee nyaachisuuf har'a namni kanaaf wabii dhaabbata. Kanaaf qabsoon Oromoo yeroo hundumaa dogoggora hamaa rakkoo hamaa keessa paarlaamaan Oromoo warri Oromoo bakka buuna jedhu warri paartii siyaasaa Oromoo tokkoon isaanii wanni isaan gara fuulduraatti tarkaanfachuu dadhabaniif wanni uummanni Oromoo abaa'oo jedhee boohuuf wanni abaa'oo irratti Oromoon du'uuf waan beektee abaa'oon bakka jiraatu keessatti uummata Oromoo daangaa Oromiyaa si galee waan haasa'u keessatti waan dhuguu fi nyaatu keessatti waa'ee Oromoof Oromiyaa otoo hin dubbatin biran darbu. Warri kun cal jedhanii taa'anii jiran. Kan biyya keessa jiruuf sagaleen ta'an, kan biyya alaa jiruuf sagaleen ta'an. Soo isaan ta'aniituma mootummaan kana gochuu qabaa. Mootummaan akkana hin goone bar. Kana gochuutu irra ture bar. Kuni mormituu namaan hin jedhamu. Ammaakaarii, yexibqa ammaakaarii, bilaashan, qarshii ummataatiin, mindaa jaarmiyaa dhaaba tokkootiin mootummaa tajaajiluu jedhama. Ija siyaasatiin gaafa laallu namoonni akkasii mindaa tokko otoo mootummaan sun hin baasin nama gorsituu otoo inni birriidhaan hin barbaadin kan taa'ee galgalaa ganama mindaa isaa fudhatee gorsa isaa kana fudhatee hojiitti hiikatu. Si galee Abiyyi amma otoo Oromoon gadi bahee gorsuu baate otoo Oromoon akkana gochuu ni baate uummanni Oromoo qaata Abiyyiin aangoo irraa darbe. Abiyyi ofiidhanii isaa miti kan biyyi san geggeessaa jiru. Nafxanyaatu geggeessaa jira. Nafxanyaa yeroon jedhu Abiyyi afaan Oromoo waan dubbateef Oromoo jechuu miti. Si galee akeekni isaa qalbiin isaa onneen isaatuun yeroo hundumaa ani amma isin laalaa jira isin na laalaa jirtan. Oromiyaan laalaa jira ani amma na fuuldura maaltu jira yoo jettan amma sammuu kiyya kana keessa Oromiyaatu bifa New York ta'e natti mul'ata. Oromiyaatu Dubai ta'e natti mul'ata. Dizaayiniin Oromiyaa sammuu kiyya keessa jiru akkasi. Uummata Oromoo guutummaan guututti ibsaa qabu. Uummata Oromoo guutummaan guututti mana yaalaa qabu. Uummata Oromoo guutummaan guututti bishaan mana isaa keessaa buufatee dhugu. Kanan na keessa jira. Sammuu kiyya kana keessa akkasitti laalaa jira. Abiyyi Ahmed keessa wanni jiru Minilikiin achirra taa'ee Oromoodhaa gabbara gabbaru. Oromoodhaa beektee hidhaatti guuramu. Isaa achirra taa'ee akka Minilikiititti nugusa ta'ee jiraatu. Si galee abbaa lafaa ta'ee Oromoon beektee harree oofee Oromoon konkolaataa hin galchinuu nama jedhee dubbate ifatti. Waan akka namni galiittiin patroola galchinuu hin qabnu jedhee. Biyya san keessaa patroola baay'ee otoo jiru naannoo Somaalee keessaa difdifa otoo harkisaa jiranii otoo beektee Chaayinaan baastee itti fayyadamaa jiru konkolaataan akka galuun barbaannu
waan beenzina ittiin boba'aan ittiin biyyatti galchinu hin jiru. Konkolaataan galu kun ka hojjetu gariin taaksii hojjeta, gariin immoo tiraanspoortii adda addaa hojjeta. Namni hojjetu kun gibira gabbara. Gibira santu deebi'ee boba'aa kana bita. Inni yaada Minilik Itoophiyaa namni jedhamu nama muraasa warra kwaalitii qabu royal family sigalee ati lafa miilan deemuu qaba. Uummanni biyyaa irra caalan lafa deemaadha. Hawwiin inni qabu hawwii uummata lafa oofuti, hawwii uummanni beela'uuti. So kana Miniliktu qabaachaa ture. Kanaafuu Oromoon wanni sodaachuu qabuu fi wanni irratti qabsaa'uu qabu halkanii guyyaa Oromiyaa ijaaramuu qabdiidhaam. Gamanis deemne gamanaanis deemne wanni nu baasu biyya ijaarrachuudha. Gaafa biyya qabaanne Jawaar akka amma dubbatu kanatti taa'ee miidiyaa irraa dubbate paartii siyaasaa Oromoo fayyadamaadha. Ilmaan Oromoo fayyadamaadha. Qotee bulaan Oromoo fayyadamaadha. Waan Jawaar jedhu kana taa'aniituma hojiitti hiikan. Sanuma hojiitti hiikan. Biyya gorsaa jira. Biyya saniif guddina hawwaa jechuudha. Namni isa fuuldura dhaabbatu hin jiru. Yaada tokko jira. Yaada wal fakkaata jira. Biyyi ka ijaaramu Oromiyaadha. Amma wanni guddaan jiru Jawaar Oromiyaa hin jedhu baramma yeroo gaazexeessitoonni jajjabaatti dhufu ichiin hagar lamaadaan የትኛውን ሀገር ነው የምናድነው እኛ? የትኛውን ሀገር ለማዳን ነው የምንሰራው? ደማችን የፈሰሰ አጥንታችን የተሰባበረው የትኛውን ሀገር ለማዳን ነው? biyyakam baraaruudhaaf Oromoon dhiigni isaa dhangala'ee lafa isaa cabe. Sigala Oromiyaa ትኖራለች. ኦሮሚያ እንደ ሀገር መቀጠል አለባት። ካና ለጴ ዲቤ ቆመ ዲቤ ጀቹ እንደንደ ማሊፍ ከነጥፍ ጭንቅ ነው። ማሊፍ ዲግኒ ኬኛ ሱካሪ ኬኛ ዲበገለ ሆ ኢትዮጵያ ፉደተ ዮታተን ወኒ ባተኒ ኦሮሞ ጀተኒ ፍንጅረን ሲገለ ኢትዮጵያ ከሰት ምርጊ ኬኛ ሀከበ ጀሙ ወሪ ጀተን ቶታሊ ኦሮሞማ ዲሳ ኦሮሞ ሂኒ መቲና አፋን ኦሮሞ ለህ እንዱበቲና ማሊፍ እንስን እንጀድ ስፓኒሽ ፍረዳ Ispaaniyaani Laatiin Ameerikaa kana keessatti afaan Ispaanish jira. Sabaa fi sablammii meeqatu jira? Gurraacha jira, adii jira. Afaan Ispaaniyaa dubbatan. Gosti biraa jiraa hin jiru. Namni waa'ee gosaatti dhimma qabu hin jiru. Afaan Ispaanishii qofa haasa'anii aadaa Ispaanishiitiin jiraatanii zaasseetu dhumee jira. Hamma Oromoon karaa lakkuu kanarra dhaabbattee warri beektee sobduu fi gantuu fi hattuun kana nurraa dhaabuu danda'uu qabdi. Ati Oromoo moo Itoophiyaadha? Itoophiyaa yoo taate wanni ani afaan Oromoo dubbachuu qaba jechuun sirran jiru. Waan Itoophiyaa siin jette fudhadhu. Sagadii sagaduu. Hin sagadinii hin sagadiin. Sigal afaan Amaaraa dubbadhu afaan Amaaraa dubbadhu. Ati accept gootee jirta. You accept it. Ati jaalattee filattee itti seente. Wanni afaan kiyya dubbachuun qaba. Aadaa kiyya sirbuun qaba. Aadaa Itoophiyaa sirbita. Afaan Itoophiyaa baratta. Gabaabadha dubbiin. Oromiyaan jiraachuu qabdi? Yes. Gaafa san Itoophiyaa sin beeku nan beektu. Itoophiyaa sitti namanuu natti namaniin. Amma wanni deemu federalizimiidha. Ichi agar maadaan alabbin. Ichi agar indaatti battan. Obboleeyyan keenya federalizimiin amma Jawaar faa haasaan kun biyya Ispaaniyaa keessa Laatiin Ameerikaa keessa guutee jira. Kolombiyaa keessa nama gosa adda addaati jira. Biyya Ahmad kaasisan. Wanni inni Kolombiyaa kaasaa jiruuf Kolombiyaa keessatti namni Kolombiyaa yeroo jedhan adii fi gurraachi afaan tokko haasaan. Afaan Ispaaniyaa taasaan. Ispaaniyaan kun waa jirti. Warri isaan gabroomsite Xaaliyaanii bira jirti. Faransaayidhaan ollaa waliin jiran. Asii ka'aniiti guutummaa Laatiin Ameerikaa guutuu qabatan. Sigale warri achi keessaa wannoo jiru Laatiin Ameerikaa keessaa Portugaalii fi Biraaziiltu afaan Portugeezii haasa'a. Biraazilii fi Portugaal. Kanaaf Biraaziltu afaan Portugaalii haasa'a. Maaliif Portugaal waan Awurooppaa keessa jirtuuf.
Kanaaf uummanni keenya wantoota kana hubachuu qabaa. Waan kana beekuu qabaa. Wanni Itoophiyaa jecha Itoophiyaan biyyi kun akka hin bittinnoomne barbaanna warri jedhan. Wannummaan Oromoo maqaa dhaatanii jiran. Wannummaan qabsoo Oromoo himatanii jiran. Minilik abbaa isaaniiti. Haayile Sillaaseen gooftaa isaaniiti. Itti sagaduu qaban. Ani kun ejjennoo kiyya. Warri Oromiyaan jiraachuu qabdi nuti Oromoodha warri jedhu. Akkuma Itoophiyaan aadaa Oromoon fudhanne, afaan Oromoon fudhanne, daangaa Oromiyaa hin kabajne. Kanaaf wal mormina, kanaaf wal fuuldura dhaabbanna. Poozitiiviif negatiividha nuti. Wajjiniin jiraachuu hin dandeenyu. Yoo waan akkasii kana qofa addaan baafne beekne. Biyyi kun akka hin diigamne, biyyi kun akka hin bittinnoomne, biyyi kami biyya akka hin bittinnoomnetu. Oromiyaadha moo Itoophiyaadha? Itoophiyaa yoo akka hin bittinnoomne kan jettu taate Oromoo maaf qabsoosise? Maaliif ati dantaa mataa keetiif yoo hin deemin, faayidaa dhuunfaa keetiif yoo hin deemin, ati wannummaan Oromoodhaaf dhaabbatte iyyuu maali? Maaliif hin dubbanne afaan Itoophiyaa? Maaf hin baranne afaan Itoophiyaa? Eega baandiraa lama qaban, eega paaspoortii lama qaban, wannummaan ati Itoophiyaadhaa Oromoodhaa ofiin jettu maali? Amma bar Kuubanii yookaan Kuuban Laatiin Ameerikaa jala jirti. Deebisnee Meeksikoo fudhadhaa. Warra akka Chiilii kana fa'aa fudhadhaa. Chiiliin biyya mataa isaanii danda'an qaban, paaspoortii mataa isaanii danda'an qaban. Itoophiyaa wajjiniin Oromiyaan haa jiraattu. Konfedereeshinii akka Ameerikaa kanatti qabaachuu qabna yoo ka jedhamu ta'e Oromiyaan akka biyyaa taatetti Oromoon paaspoortii mataa isaa qabatee akkuma beektee Kuubaan paaspoortii mataa ishii qabdu. Akkuma Meeksikoon paaspoortii Meeksikoo qabdu. Akkuma warri Biraazilii paaspoora Biraazilii qaban. Kanaaf akkasumatti deemuu qabna nutis. Konfedereeshinii yoo ta'e yookaan immoo yoo beektee ofiin of bulchuu yoo ta'e kanumarraa eegaluu qaba. Wanni gabaabaan kanuma. Sigalee Laatiin Ameerikaa jedhanii waaman malee har'a warri kaanii Ameerikaa jalatti hin jiru jedhanii waamaman. Ameerikaa wajjin jiru, yes Ameerikaa wajjin jiru. Garuu of danda'anii jiran. Biyya mataa isaaniiti seera mataa isaanii qaban. Ameerikaa wajjin waan irratti waliin mari'atan qaban, waan irratti waliin mari'anne qaban. Oromooni akkamumatti Itoophiyaa keessa taa'ee qabeenya isaatiif lafa isaa irratti of bulchuu kan hin dandeenye wannummaan ani beektee biyyi kun akka hin bittinnoofne jedhuu maali? Maali wannummaa qabu? Jawaariin waan kana deebisuu qaba silaa. Gaazexeessitoonni jajjaboon silaa waan kana irratti dubbachuu qaban. Namni sabaaf dhaabbatu maali gaazexeessitoonni tajaajiloota isaaniiti waan ta'aniif mootummaa irraa kaasee paartii siyaasaa bahee isaan bira waan dhaabbataniif kiliirii uummata Oromootti himuu danda'uu qaban. Nuti biyya mataa keenyaa of dandeenya. Hiree ofii murteeffannaa uummata Oromoo ni barbaadna. Oromoon murteeffachuu qaba. Oromoon filachuu qaba. Ifaaf bilisa ta'e wanni waraana bilisummaa Oromoon jaalatuuf kanaaf murteeffadhu filadhu. Waan si baasu, waan itti amantu. Hamma kun hin godhaminitti wanni nuti beektee ol baafnee gadi buufnee waraana kana bira dhaabbannee waraana kana jaalannee waraana kanaaf yeroo hunda Oromoon dhaqee itti dabalamuuf wanna biraa waan addaa tokko hin jiru. Garaagarummaa Oromoo siyaasaan Oromoo afaan damma dibatanii garaa isaanii guuttachuuf konkolaataan deemuuf kaameraa dhumti nu fuulduraa hin dhabaminii numa karabaattii keenya haa agarsiisanii gara nuti itti garagarree teenyu namni haa daawwatu kana gochuudhaaf yoo ta'e malee saba kana beektee dukkana keessaa baafna saba keessaa dhalanne kana kabajaa itti horra kan jedhamu yoo jiraate wanni uummata Oromoo barbaachisu ifaaf ifatti Oromoon hiree ofii murteeffachuu danda'uu qaba. Oromiyaan ijaaramuu qabdi. Paartii siyaasaa Oromoo ABO'nis KFO'nis Kamaal Galchuutis namni hundi walitti dhufee Oromiyaan ijaaramuu qabdi jedhee kanarratti walii galuu danda'uu qaba. Namoonni ABO irraa foxxoqan, namoonni ABO keessaa bahan kanatti namanan. Namoonni ABO irraa kaleessa foxxoqanii bahan Oromiyaa walaba taatetti namanan. Achi deemanii siyaasa isaanii as garagarshanii Oromoon harkaan bitu.
oromoon ittiin gurguru maaliif Itoophiyaadha yee aha maal godare akkamoy abbo ummanni dide akkam goon koota akkana goona aha alaabaa oromoo kana qabannee nutillee jenna oromiyaa walaba taatitti amannaa jenna eega oromiyaa walabatti ka amantu taate maaltu achi keessaa si baase maaltu abaa'oo keessaa si baase maaltu abaa'oo irratti si duulchise hoggana har'a jiru kana moo hoggana har'a jiru kan hoggana har'a jiru kanaati abaa'oon kan boru dhalatu kan kaleessa wareegame kan saaniti abaa'oon kan nama tokkoo miti kan dhaaba tokkoo miti kan oromoo ta'ee dhalatee fi oromiyaa ta'ee wareegameef qorqabbiisa oromoo yeroo jennu kan Itoophiyaan taane oromoo jechuun Itoophiyaa jechuu miti Itoophiyaa jechuun oromoo jechuu miti warri afaan oromoo dubbatee Itoophiyaa ofiin jedhu isaan oromootti lakkoofnan ani oromootti ulaagaa oromoo keessan galchu namummaan ani Itoophiyaadha jedhu yoo oromoo obboleessa kiyyoo ta'e ani oromoodhan jedhuun Itoophiyaadha inni Itoophiyaa egeedha Itoophiyaadha waan laman qabatan kanaafi uummanni keenya kana beekuu qabaa Jawaar Abiy Ahmad gorsuu PP gorsuu irraa dhaabbachuu qaba warri kanatti amantan komentii keessa seeran barreessa yaada keessan seeran ibsa yoo na affeeraa jettanillee warri na mormuu barbaada warri aatii waan yaadnatti qabdu kun sirrii miti warri jettan isin affeeree yaada keessan ibsuu dandeessan ijoolleen amma Diimaa Labuu fi warra waggaa lamaan darbe waggaa darbe bara 2019 waggaa darbe warra na arrabsaa ture warra beeytee waraana bilisummaa oromoo arrabsaa ture har'a akkaataa isaa waraana bilisummaa oromoo itti faarsan laala argitanii hubannoon hin jiru kan nama jala girrisan mootii girrisaa wanni jedhameef wanni taayee danda'a itti moggaase exactly taayee danda'a bakka kanatti haqa qaba dhugaa qaba girrisaadha yes girrisaadha girrisaan hawaannisni girrisaa kun beekumsaaf dandeettii hubannoo hin qabu beekumsa gahaan qabu sigalee Abiy Ahmad gaafa Jawaariin arrabse gaafa Minisoota irra ture maal jedhee arrabse beektu maal jedhee arrabse namaaf hin galle namni oromoon harka rukuta cha Abiy garuu taa'ee sibiila itti caccabsee biraa deema warri miidiyaa irraa iyyan kun jedhe warri miidiyaa irraa lallaban kun jedhe lafarratti gabbu'anii waa hoogganaa jedhan hoogganuu hin danda'anii jedhan hoogganuu miti ijaaruu hin danda'anii diiguu danda'u yoo ati ijaari jetteen diigutti eegaluu gaafa san Jawaariin akka inni jedhe kana hubadhaa sigala kanaafi hanga namni jiru tokko keessa kee namni tokko hubatee hanga ati sitti qabdu akka gommaa makiinaa beeytee gommaa makiinaa itti fayyadamtee gaafa samiirra oofee wandoodha gaafa inni dhume baastee irraa gatta Jawaar amma gatamee jira that's expired ta'ee jira dura dubbadhee jira kanaafi Jawaar uummata oromoo irraa adda bahe OPDO irraa adda bahe amma akkasumatti girrisaa wajjiniin girrisaa jira amma lafa qubatan dhabanii jira nam eessarra akka qubatan hin beekan amma iyyuu markaba sanirra jiranii moo markabni ittiin garagaree gariin beeytee yaa rabbi nu baasi yaa oromoo yaa abaa'oo yaa marroo nu baasi yaa daraakee yaa marroo nu dhaqqabi markaba kee fidii nu dhaqqabi asirraa nu dhaqqabi yarraa marroo sanyii yaa daraakee maaloo goo nu dhaqqabi maaloo bishaan nu nyaate jechaa jiran sigalee nuti teenyee lakkii nyaatamtu markabni si yaabbattan kun mariin qabdu motorri si hin hojjetu taa'umsi si seeran hin hojjetamne kanaafuu hin yaabbatin otoo jennee isinitti deemnu akka haadha manaa nuu isan warri of duuba garagartan bishaan kanaa nyaatamtu jedhanii bishaan san hin nyaataman akkasitti nyaatamte warri amma jijjiirama jedhan oromoon tokko lama jettee amma dhiiga dhangalaastee lafee cabsaa jirti iyyi amma dhufu kun hundu sababii Jawaarii fi sababii Lammaa Magarsaati dhugaan jirtu kana
warri qabsoo Oromoo gufachiis adda durummaadhaan seenaa Oromoo keessatti galmee seenaa keessaa wanni dubbifam lammaan Oromoo ganee gooftan keenya uummata jedhee Jawaar lammaa malee namni hin jiru jedhee tiim lammaa jedhee maqaa itti moggaasee Oromoo beeytee Raabaadorii, Maalodoorii, Qixxisoo, Hayyoota, Maalo Oromoo Convention, Oromoo Leadership waan meeqa jedhanii waan kun hundi har'a hin jiru. Oromoo Leadership eessa jiraa? warri abaawoo arrabsaa ture eessa jiraa? amata darbe viidiyoo baay'ee tokko yeroo tokko taa'ee komentii irra namni barreessaa oole sanni ijoollee diimaa labuu jalatti barreessaa oole san anarratti barreeffamaa ture waggaa darbe. Anatu arrabsamaa ture waggaa darbe. Laayivii tokko irratti yeroon komentii 8,000 argadhefaa jira. Kana hunda har'a gaafa teenyee laallu warri na arrabsaa ture hunduu har'a of argee jira. Nama jalan deemina. Kaayyoo qabaadhaa. Oromiyaa yoo jettan Oromiyaa jettanii du'uu qabdan. Seesuun qabdanii lubbuun teenya lama nuu bamnu tokko uumamne jireenyi keenya Oromoo taanee uumamne Oromoo taanee du'uu irratti waadaa lubbuu keetii gali. Namaaf hin galin. Walabummaan bilisoomsan jedhin haadha kiyyan bilisoomsa abbaa dura of bilisoomsi. Dura of walaboomsi. Walabummaa kee labsadhu. Oromoo ta'uu kee mirkaneeffadhu. Ofitti aman. Eega ofitti amante eega bilisa taate ijoollee kee fi maatii kee bilisoomsi. Maatii kee irra darbii ganda kee bilisoomsi. Ganda kee irra darbii biyya kee bilisoomsi. Yoo ati namni beeytee ofitti aman namni eenyummaa isaa sirriitti of hin qulqulleessine wanni as bahee Oromiyaadha dhaadatuun qabu. Nama hunda dhufe wajjiniin taa'ee Itoophiyaadha. Okay, fudhannee jirra. Maal nu gootan? Angoo maalii nu qooddan? Gidaangan keenyas waan nama gaafannee fudhannuuti. Sigalee of ta'e yeroo siin jedhu lafa kee beekta. Eenyummaa kee beekta. Waan dubbattuu beekta. Waan baatee beekta. Waan wareegamtuu beekta. Waan jiraattuuf illee beekta. Jireenya ati jiraattu hiikaa qabaachuu qaba. Xawalwaallee gaararraa ta'uu sirra hin jiru. Biyya keetii fi saba keetiif jiraachuu akka saba keetiitti jiraachuus. Of ta'ii jiraadhu. Of fakkaadhu. Nafxanyaa fakkaachuuf jecha nafxanyaa wajjin dhaabbattee suuraan kahin. Nafxanyaa gammachiisuuf jecha waan nafxanyaan jaalattu naasayin. Waan Oromoo ta'uu keetiif jecha waan Oromoon sirraa gammadu haase. Waan Oromoon sirraa hubatu haase, sirraa baratu haase. Nafxanyaa keessa jiraadhu, faranjii keessa jiraadhu, whatever bakka feete deemu. Eenyummaa keetitti boon. Isaan siyaa qoratan malee ati hin qoratin. Eenyummaa of ta'ii gaafa siin jennu nafxanyaa jidduu teessee afaan Oromoo haasoftee maal jechaa jira jedhanii haa gaafatan isaan. Ati afaan kee dhiiftee of salphistee maal jecha afaan isaa yoo itti haasofte kabajaan qabdu. Sigalee namni si kabaju hin jiru. Yoo ati marcuma ati irra teessu kanarraa ka'ee kootu as taa'e siin jedhe an dhaabbadhe. Wanni nani si kabaju maaltu jirare? Sigalee kanaafi kabajaa fi marcuma abbaatu of jala butaadhe Oromoon. Of ta'uun nurra jira. Eenyummaa keenya sirriitti mirkaneeffachuun nurra jira. Oromiyaadhaaf yoo dhaabbanne bifa kanaan. Oromiyaa walaba taate ijaarroota xinsammuun keenya waa'ee Oromoof Oromiyaa qofarratti xiyyeeffachuu qaba. Namoonni dura asirratti isinii dhiyeesse sun dura mana keenya ijaarru, dura qe'ee keenya haa qulqulleessinu, eega ofii keenya nama jabaa ta'an. Ollaa hamaan qabeenya namatti horaadhan. Ayxeen kadhattu si arrabsaa, si ari'aa, si salphisaa jechuudha. Kanaaf atis dirqama bitachuu qabdaa jechuudha. Kanaafu wanni ati deemtee nama shimintuuf hin jiru. Risoorsii qabda. Akkuma keetiitti yaad, akkuma inni yaaduu dandeessa. Akkuma inni baratuu dandeessa. Waan inni hojjetu hunda hojjechuu dandeessa. Kana wanni guddaan Oromoo salphisaa jiru paartiin siyaasaa Oromoo hundinuu nama jala deemuu qabu. Namatti hirkachuu qabu. Abbaan barbaade dhufee Oromootti hirkachuu ni danda'a. Kana balbala banaa gochuudha. Baqattoonni biyya Awurooppaa, biyya Afrikaa irraa, Oromiyaa irraa baqannee dhufne, biyyoota adda addaa irraa baqannee dhufne nutu biyya faranjiitti hirkatee jira. Mootummaa irra jirru kana keessatti, saba keessa jirru kana keessatti hirkannee jirra.
isaanii miti kan nutti hirkatee jiru. Maaliif waan nuti beektee bakka dandeettii waan hin qabneef, qabeenya akka isaanitti waan hin qabneef kanaaf itti hirkanne. Sigala hirkattummaan nama hin baasu. So kanuma jechuu barbaada. Galatoomadha. Wanni guddaan ani dhaamu Jawaar Muhammadiin warri jaalattan, warri itti siqtan, warri Jawaarii Oromoo qabsaa jettan akka inni mootummaa PP hin gorsine, akka inni Abiy Ahmad hin gorsine kana itti dhaama. Kana itti dhaama. Warri Jawaar jala deemtanii maqaa Jawaariif qabsoo gootan, warri beektee Jawaar ganda keenya, Jawaar anaafis ganda, siifis anaafillee siifillee tokko. Sigale marroo fi Jawaar walitti dhufan samiif ardiidha. Marroo fi sanyii walitti dhufan samiif ardiidha. Waliin fakkaatan. Sigale kanaafi wanni nuti jennu akka Jawaar faa, akka marroo faatti, akka sanyii faatti, akka uummanni Oromoo jaalatu, akka Oromiyaan lafeen gootowwan Oromoollee akka beektee isaan eebbiftuuf, isa bira jiraattuuf wanni inni gochuu qabu qoma dhiibee waa'ee Oromoof Oromiyaa qofa irratti dubbachuu qaba. PPni maali wannoo geggeeffachuu qaba, filannoo geggeessuu qaba hin qabu. Waan isa laallatu miti. Waan Oromoon gochuu qabu irratti qofa xiyyeeffachuu. Oromoo mirga isaa kabachiisuuf maal gochuu qaba? Waraana jaarrachuu qaba, qabeenyaan guddachuu qaba, Oromiyaa irratti invest gochuu qofa kan nu barbaachisu. Dhaloota kana ijaaruu, dhaloota kana qaruu qofa. Gaafa san uummanni kun ofiifuu nu buqqisa waan kana. Uummanni kun ofiifuu irra ba'a waan ta'eef, irra aana waan ta'eef. Sigale kanarraan kana fe garuu deemanii Abiyyi gorsaa oolanii morkituu Abiyyi Abiyyi beektee filannoodhaan marcuma fudhanna. Wanni gorsamaa oolu hundi inni qarshii qaba, mootummaa qaba, dhaqee fixee jira. Afaan Oromoo afaan federaalaa goonaa yoo jedhee Oromoo nama paartiin Oromoo siyaasaa tokko kan dorgomu yoo ta'e Abiy Ahmad paartii kana dura durseeti otoo beektee filannoon hin godhamin afaan Oromoo afaan federaalaa godha. So ati amma dorgomaa maalii taata? Mee waan numa ati ittiin dorgomtu maali? Wanni ati ittiin dorgomuu dandeessu maali? Sigale so Jawaar kanarraa dhaabbachuu qaba. Jawaar wanni ni jechuu qabu daangaan Oromiyaa sararamuu qabdi. Sigale Jawaar wanni ni jechuu qabdu Oromiyaan daangaan isii sararamtee Oromoon ofiin of bulchuu qabdiidha. Gaafa daangaan Oromiyaa sararan afaan Oromoo nama gaafannu qabnu. Waa'ee waaqeffatuu, waa'ee amantii Islaamaa, Kiristaanaa, afaan Oromootiin, afaan Amaaratiin, afaan Arabaatiin, afaan Somaaleetiin, afaan Tigreetiin nama gaafannu qabnu gaafasan. Sini galee amma ajandaa godhanii afaan Oromoo afaan federaalaa goone jechuun Oromoo irratti PlayStation taphachuudha. Oromoo irratti PlayStation namni barbaade majority rule minority right. Namni barbaade Oromoo jalatti buruu danda'a. Yes, of course. Afaan Oromoo barachuu qaba. Afaan Oromoo barachuu qaba. Afaan Oromoo afaan biyyoolessaati. Afaan saayinsaawati. Afaan Oromoo kana booda afaan ittiin beektee saayinsaawaa afaan akka afaan Ingiliishitti, akka afaan Arabaatti, akka afaan Ispaanishitti, akka afaan Faransaayitti, akka afaan Xaaliyaanitti saayinsaawaa ta'uu qabaadha. Yeroo kana jennu kutaa tokkorraa kaasee hanga PhD fi profeesarummaan fudhatutti afaan Oromootiin baratamuu qabaadha. Noo naftanyaa qube. Afaan naftanyaa hin barannu. Oromiyaa keessa immediately baduu qaba. Kutaa 5 irraa kan jalqabu baduu qaba. Nun barbaachisu. Addunyaan waan irratti walii galtuun ni walii galla. Maalin afaan Arabaa warri barate Oromoon afaan Arabaa barsiisuu danda'a. Afaan Faransaayii, afaan Swahilii Afrikaa keessa afaan jajjabeeffamuu qabu. Oromiyaa keessatti silaa baratamuu qaba kan jedhamu afaan Swahiliiti. Afaan Swahilii yoo baratame Oromoon Keeniyaa keessa jiru, Oromoon Tanzaaniyaa keessa jiru, Oromoon Ugaandaa keessa jiru, Oromoon Burundii keessa jiru, Oromoon Ruwaandaa keessa jiru. Kun hundi afaan Swahilii ni beekan. So uummata Oromootiif easy to wal qunnamuudhaaf, walitti dhufanii wal qoratanii eenyummaa walii baruudhaaf kun uummata Oromoof barbaachisaadha. Tarsiimoo Oromoon qabachuu qabu keessa. Afaan Oromoo biratti afaan Swahilii barachuu qaba. Tokkoffaa
afaan Swahili afaan lammaffaadha Afrikaa keessa. Hausa, Swahili, afaan Oromoo. So kanaaf afaan Swahili kana bal'isuu qaba. Inni kan biraa afaan Ingilishii fi afaan Faransaayii fi afaan kana barsiisudha. Wanni nuti afaan Oromoo afaan federaalaa ta'a. Afaan Oromoo akkana ta'a jennee uummata Oromoo sosobaa oollu jaarmiyaa siyaasa abaa'uu dabalatee hin ta'u. Nuti gaafa biyya qabanne afaan Oromoo malee Oromiyaa keessatti hin baratamu. Period. Uummanni Oromoo filachuu qaba, itti amanuu qaba. Kana hin barbaadani yes hojiirra oolchina. Afaan Oromoo afaan federaalaa miti. Afaan Oromoo malee afaan biraan baratamudha. Gaafa kana nafxanyaan, gaafa kana kabajaan Oromoo dhufa, gaafa kana Oromiyaa fi Oromoon kabajamuutti eegalti. Ati namichi afaan Oromoo afaan Amaaraa kutaa tokkorraa isinii eegala jechaa jiru. Lammii kee kan Keeniyaa fi Taanzaaniyaa keessa jiru akka ati waliin qunnamne afaan Swahiliitiin barachuu hin dandeessu. Afaan Oromoo guddiftee akka isaan baratanii wal qunnamuu hin gootu. Akkasittiin akkasittiin uummata Oromoo bittinneessanii jechuudha. So kanuma galatoomadha. Waan hedduu keessan dhufe maalifi waa'ee koronaa kanaan wal qabatee paartiin siyaasaa Oromoo kamuu Abiyyi gorsuun qabu. Waa'ee Abiyyi kana gochuu qabu. Abaa'oo maaf gadi bahee sila akkana gochuu qaban, kulaa kana gochuu qaban, filannoon darbuun qabu. Zaaseet. Gaaffii dheeraan qabu. Maaliif akka filannoon kun hin dabarre san abbaatu himata. Filannoo yeroo isaatti godhamuu qabaa dhume. Kana booda uummatatu beeka. Nuti waan beeknu qabnu. Seera biyyattii bifa kanaan kabajamuu qaba. Kanuma jechuu qaban. Malee Abiyyi kana gochuu qaba, karaa baasuu qaba, poolisii deebisuu qaba, poolisii leenjisee akkana gochuu. Oromoo fixaa jiraami. Oromooni ofirraa deebisuu danda'uu qaba. Ka qawween itti dhufe qawween ofirraa deebisuu danda'uu qaba. Kanu. Malee waraana kee baasi, waraana kee akkana godhi. Oromoon eega amma waraana 100,000 qabna bar. Waraana 100,000 qabaannee Jawaar jara kanatti dhaqee dabalamee dandeettii qabuufi beekumsa qabuun warra kana tajaajiluu dhiisee lammaan beektee dandeettii qabuufi waraana humna qabuun dhaqee harkatti kennatee isaaniin tajaajiluu dhiisee wanni nuti achi teenyee Abiyyiif lammaa achi keessatti itti sagannu maali? Wanni Abiyyiif lammaaf jecha lafa dhiitaa oollu maali? Uummanni Tigraay har'a waraana 100,000 hin qabani. Dhugaa dubbachuudhaaf. Meeshaa baay'ee qaban malee waraanan akka waraanatti 100,000 akka waraanni bilisummaa Oromoo amma leenjisa kanatti hin qaban. Laal amma kana uummatatu duuba jira. Hawaasatu waliin jira. Waraana 50,000 60,000 jira, uummata waliin jira. Waraana bilisummaa Oromoo hayyoota Tigraay guututu waliin jira. Qotee bulaa Tigraay, daldalaa Tigraay, barataa Tigraaytu waliin jira. Kanaaf paaworii qaban. Oromoon waraana 100,000 qabaatee kan inni deebi'ee namoota gabbaruu kana nama aarsa namatti dhagahama. Har'a kan biyya alaa jiru kun hundi sappoortii waraana kana godhee jennaan Oromiyaan ijaaramte beek. Otoon beekin biyya taane jirra beek. Wacuu otoo hin baay'isin abbaan barbaade aangoo qabatee abbaan barbaade aangoo dhabee kana waan irraa nuti barbaannu jiru. Kanuma isin ibsuu barbaada. Waraana 100 jechuun biyya tokkoof Oromiyaaf gahaadha. Uummanni Oromoo fi barataan Oromoo, barsiisan Oromoo, qotee bulaan Oromoo, daldalaan Oromoo wajjin jiraatee wajjin qabsoo godhee hin gaha. Salaamu alaikum. Yeroo biraa qabaadhaa. Baay'een sin jaaladha. Injifannoon kan uummata Oromooti. Suhura gaarii sin haa ta'u. Sa'aatiin na biraa deemee jira. Sa'aatii dheeraa naasa'ee. Warri bakka guyyaa jirtan immoo guyyaa gaarii sin haa ta'u. Ni bilisoomnaa, ni walaboomnaa. Biyya keenya qofa irratti xiyyeeffachuu qabna.